jabatu utuku bakabani ijaan argaane botu dibata fooli tolu harkatti qabatani humna isaaniif yaadda'a eenyutu garagalcha waliin jechaa dhaqanii nagichis garagalee awwaalli isaas banaadha yemmuu bira ga'anii warri sodaan garaa isaanii raasuu ergamaa arganii du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos bartootatti himanii warri sodaan garaa isaanii raasuu ergamaa arganii du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos biyyatti lallabanii inni sinfanniftanii du'aa ka'ee duuti sabooda beeraa du'aa ka'ee awwaala keessan jiru du'aa ka'ee mirga baatti ol ba'eeraa du'aa ka'ee Yesuun ilmi Waaqayyoo du'aa ka'ee goota cubbuu namootaa du'aa ka'ee erganiilee yaasisee du'aa ka'ee ajjeesaan miti goota du'aa ka'ee reebicha fannoo irratti du'aa ka'ee dafqaaf dhiiga tururee du'aa ka'ee ulfina guddaa argate du'aa ka'ee dhiphina isaa xumuree Yesuusin jibbuu keessa Barabbaa jaallattanii biraa afarka kaastu qajeelaa mormitanii Yesuusin jibbuu keessa Barabbaa jaallattanii biraa afarka kaastu qajeelaa mormitanii luboonni rangafoonni maanguddaan sabaa hundinuu ilaataa sitti yattu jedhanii Yesuusa fannifamu gidduutti dubartiin tokko abjuutti waa argite Yesuus nama qajeelaadha homaan godhinaa jette inni garuu calluma jedhee hin deebisuun gaaffii jaalala baasaa isa waaqarraa fiixaan baasuudhaafi inni garuu calluma jedhee hin deebisuun gaaffii jaalala baasaa isa waaqarraa fiixaan baasuudhaafi Manni qulqullummaan diigamee guyyaa sadii gidduutti deebifamee ijaaramu dubbiin raajotaas fiixaan baafamee innoo qaama Yesuusii dhugaansaa yoo laalamu Yesuun fannifameera du'eessa waalameera socho'ii lafaa ta'ee achi keessaa ka'eera dhagaa awwaala isaarraa ergamaa waaqaa ta'ee du'aa ka'uunsaa anaaf jireenya ta'ee dhugaa qabna Yesuun fannifameera dhugaa qabna du'eessa waalameera dhugaa qabna socho'ii lafaa ta'ee dhugaa qabna achi keessaa ka'eera dhugaa qabna dhagaa awwaala isaarraa dhugaa qabna ergamaa waaqaa ta'ee dhugaa qabna du'aa ka'uunsaa dhugaa qabna nuyiif jireenya ta'ee inni sinfanniftanii duuti sabooda beeraa awwaala keessan jiru mirga baatti ol ba'eeraa Yesuun ilmi Waaqayyoo goota cubbuu namootaa erganiilee yaasisee ajjeesaan miti goota reebicha fannoo irratti
dafqaaf dhiiga turure ulfina guddaa argate dhiphina isaa xumure. Arfi du'a daffisetu harka duwwaattan bimnaan mootummaan si ol kufee ofii dhufee nuuf du'ee du'a keessaa ol ka'ee dhaqee mirga baataa'ee achiin mooddoo nuuf qabee nummoo dhiiga isaa qabnaa galma keenya nan qannu warri ni yaadaan qabee. Holqii awwaala isaatii dhagaan irra tuulamnaan eegduun bira dhaabamnaan Yesoon keessaa ol ka'ee akka abdachiisee ture bartoota isaatti argamuuf Galiilaatti ol ba'ee du'aa ka'eera jettee misiraachoo dubbattee Maariyaam dubartii suni ani sarara lallabaa Yesuus du'aa ka'eera warri dhaamsa eeddanii sodaachaa kan jirtanii. Yesuus du'aa ka'eera mirga abbaa taa'eera achi iddoo nuuf qabeera mirga isaa nu baay'eera. Yesuus du'aa ka'eera mirga abbaa taa'eera achi iddoo nuuf qabeera mirga isaa nu kaa'eera. Yesuus du'aa ka'eera mirga abbaa taa'eera achi iddoo nuuf qabeera mirga isaa nu kaa'eera. Yesuus du'aa ka'eera mirga abbaa taa'eera achi iddoo nuuf qabeera mirga isaa nu kaa'eera. Amma makka jabaatu utuu quba qabanii ijaan argaa deematu dibata foolii tolu harkatti qabatanii humna isaaniif yaadda'a eenyutu garagalcha waliin jechaa dhaqanii nagichis garagalee awwaalli isaas banaadha. Yemmuu bira ga'anii warri sodaan garaa isaanii raasuu ergamaa arganii du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos bartootatti himanii warri sodaan garaa isaanii raasuu ergamaa arganii du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos biyyatti lallabanii. Inni sin fanniftanii du'aa ka'ee duuti sabooda beeraa du'aa ka'ee awwaala keessan jiru du'aa ka'ee mirga abbaatti ol ba'eera du'aa ka'ee Yesoon ilmi Waaqayyoo du'aa ka'ee goota cubbuu namootaa du'aa ka'ee erga inni yaasisee du'aa ka'ee ajjeesaan miti goota du'aa ka'ee reebicha fannoo irratti du'aa ka'ee dafqaaf dhiiga turure du'aa ka'ee ulfina guddaa argate dhiphina isaa xumure.